bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Haaluma ogummaa keenyaatti walitti deebinee jirra. Har'a kan hojii tolchinu dubbachiiftuu afaan Oromoo xiqqoodha. Guddoo dalannee dabarsinee jirra. Har'a kan dalannu ammoo dubbachiiftuu xiqqoodha. Dubbachiiftuu xiqqoo akkamitti dalanna kan jedhu wajji ilaalla. Dubbachiiftuun xiqqoo fi guddoon yeroo dubbifnu tokkuma sagalee tokkuma qabanii jechuudha. Garuu akkaataan boca xiqqoo fi guddoodha wal dhabaa xiqqoo akkuma agartan jechuudha. Akka itti dubbifnu lamaanuu tokkuma. A xiqqoollee A jennaa, guddoollee A jennee dubbifna. A guddoo dalannee dabarsinee jirra. Viidiyoo yuutuuba irra jira. Warroonni irraa barachuu takka laaltanii dalaguu barbaaddan yuutuubni kiyya ogummaa harkaa takkaa qubee afaan Oromoo jettanii yoo sarchi gootanii viidiyoo argachuu dandeettanii jechuudha. Maalii fi maal fayyadamna kan jettanii fi daantilii ni qopheeffattu. Erga daantilii qopheeffattanii kirooshii kana ni qopheeffattu. Erga qopheeffannee booda akkanatti ni qabnaa jechuudha. Akkanatti qabnee akkanatti marra. Takka, lama, sadi, akka 16tti lakkoofnaa jechuudha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhoofnee jirra jechuudha. 16 dhayuu erga mirkaneeffattanii 16 dhayuu erga mirkaneeffattanii takka, lama, sadi ni lakkoofna. Takka, lama, sadi sadaffaa kana jalaanin gaseennaa fi lakkoofnaa jechuudha. Sadaffaa kana jalaan takka, lama, sadi jennee itti marraa akkanatti sadaffaa jalaan gaseennaa jechuudha. Takka, lama, sadi sadaffaa kana jalaan akkanatti gaseennee qabnee as baafnaa jechuudha. Sadanuu tarama takkatti qabnee akkanatti as baafna. Amma takka takkaan deemnaa jechuudha hanga 8. Bakka takkatti akka deebinaa, bakka takkatti akka deebinaa, takkattis takka deebinaa. Jechi kee yoo isinii galuu dhabe gocha laaltanii inshaallah isiniif galatee abdii qaba. Qalama qofaan bocuu osoo qofaan bocuu miti karaa hedduun qubee afaan Oromoo dalaguu dandeenya jechuudha. Haaluma kanaanii takka hanga 8 amma lammaffaadha tuni lama dhoofne 6 nu hafee jechuudha. Saddeettawoo ni mirkaneeffanna ni lakkoofna.
kan nu hafe 8 guutuuf jechuudha. 8 guunnee jechuudha. 8 guunnee jirra. Amma 5tu nu hafee jechuudha. 1 2 3 4 5. Shanaffaa tana bakka takka 2 deebaa fidnaa jechuudha. Bakka takkatti 2 deebina, bakka takkattis 2 deebina. Sun akkamiyyuu jettanii gocha ilaaltan yoo jechi isinii galuu dhabe. Ammas takkatti deebina. Bakka takka 2 deebina jechuun akkanaa jechuudha. Itti aantus 2tti deebinee akkasitti murraa jechuudha. 2 2. Haala kanaan amma xumurarra geenyee jirra. Takka 2 dhoofnee jirra jechuudha. Erga 2 dhoofnee bakka kana ni argitan jedhee yaada. Bakka kana osoo itti marre gad seennaa jechuudha. As jalaan ni argitan jedhee yaada. Gad seennee akkanatti qabneeti as baafnaa jechuudha. Haala argitan kanaan amma xumurarra jirra jechuudha. Xumurree jirra. Makisii ni fidattu. Erga makisii fidanne irraa murraa jechuudha. Erga haala kanaan irraa murre akkana ni garagalchina. As garagaraa ni garagalchina. Kana wanti goonuuf akkuma nu jalaan hiikkanneef qofaa jechuudha. Amma xumurarra geenyee jirra jechuudha. Haaluma argitan kanaan. Amma maal dalaguu deemna? Amma maaltu nu hafe? Tanan nu hafe jechuudha. Tanan nu hafe. Haaluma argitan kanaan amma tanan nu hafe jechuudha. Sanis ni eegalla. Hanga kana ni dheeressitanii hambiftanii hanga kana. Maaliif boodettee jemna waan ta'eef. Akkuma duraa 14 dhoofna. Ka duraa 16 tana 14 dhoofnaa jechuudha. Takka 2 3 4 5 6 7
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 dhoomna, 14 qofa dhoomna. Amma maal dalaguu deemna? As dalaguu deemna jechuudha. 14 erga dhoofnee booda akkuma dura takka, 2, 3, takka 2, 3 sadaffaa kana jalaaniin gasseenna jechuudha. Itti marra sadaffaa jalaan gasseenna. Erga sadaffaa jalaan gasseenne qabnee hundayyuu as baafnaa jechuudha akkuma duraanii. Takka takka 4 dalannaa jechuudha. Bakka takkatti akka deebinaa, bakka takkatti akka deebaati. Deemnaan sun akkam yoo jettani gocha ilaalla. Takka jennee jirra. 2, haala kanaan 4 dhoomnee jirra jechuudha. Takka, 2, 3, 4. Amma bakka takkatti 2 deebina, bakka takka 3 deebina. Sun akkam yoo jettan naa hordoftu. Bakkuma tanatti deebina ammas. Bakka itti aantu 3 deebina bakka takkatti. Bakka itti aantu tanatti 3 deebina. Takka 3 deebine, itti aantu 2 deebina. San booda takka takkaan oofnaa jechuudha. Tana booda takka takkaan oofnaa jechuudha. 4 fi 4 tana takka takkaan oofna. Sun akkam yoo jettani na hordoftu. Haala kanaan bakka takkatti akka deebi'aatumaan deemnaa jechuudha. Ergasii booda takka, 2 asiiniin gasseenna. Qabneetii as baafnaa jechuudha osoo ittiin marre. Haala kanaan amma xumurarra jirra jechuudha. Irra murra. Erga haala kanaan qabnee as baafne.
gochuu deemna. Akkana qabneeti dalaguu deemnaa jechuudha. Hanga kana gad deemna. Ergasii booda kan asuma deemneeti qabnee as baafnaa jechuudha. Akkanatti akkuma duraanii sanitti qabnee erga as baafnee booda asiiniin as seennaa lamaan isaa walitti qabnee jechuudha. Warroonni akkana gochuu hin dandeenye takkaanuu dhibaa jettanii limmeedhaan gochuu dandeettan. Amma akkana gochuu jiru lamaan walitti qabee as baasuu jira jechuudha. Ergasii booda gama kanaan hin gasseenaa jechuudha. Gama kanaan akkana gasseenneeti qabnee as baafna. Haala argitan kanaani qabnee as baafnaa jechuudha. Gadi amma dakanaan irraa xumurree jirra. Amma asiinis akkana qabnaa jechuudha. Kanuma itti ol finnaa jechuudha. Kana akkasitti hambifne kana sun akkam yoo jettanii ni ilaaltu. Gasseennaa asiin gasseennee akkana walitti as qabna lamaanuu. Ergasii booda qabneeti as baafna lamaan isaa. Haala argitan kana ni argitan jedhee yaada. Ammas gamana garagalchineeti lamaaniinuu gasseennaa akkanatti qabneeti as baafna akkuma ka duraanii. Haala argitan kana. Ergasii booda warroonni limmee qabdani limmeedhaan jala baaftanii anamma limmee hin qabu. Akkana qabee as baasaa. Haala argitan kana wanti gochuu jiruufi akka lamuu deebiin hiikanneefi amma irraa muruu deemaa jechuudha makisiidhaan. Malee waan biraatiif miti akka lamuu hiikanneefi. Kana amma makisii binneetaniin irraa murraa jechuudha. Kan raawwannee jirra. Haala kanaan kanas taraa takka akkam goona asiin ni argitan jedhee yaada. Gasseennaa ergasii booda akkana qabnee as baafna. Haala argitan kanaan akkan jalaa hiikkata jennee hin yaanneefi jechuudha. Takkaan sodaanneefi irraa xumurree jirra jechuudha. Amma xumurree jirra. Xumurree jirra jechuudha. Qubee A dubbachiiftuu A karaa salphaadhaan dalannee
haala argitan kanaan. A A A dubbachiiftuu A haala kanaan dalannee jirraa jechuudha. Bakka kanas ni tolchina. Akkanatti qabneeti as baafna. Tanaafis karaa takkatti qabneeti akkanatti as baafna jechuudha. Akkanatti qabnee as baafna. Itti heddummeessinee sinqine. Haala argitan kanaan. Ammas asiin gasseenneeti. Irraa xumurree jirraa jechuudha. Haala kanaan.